Kiristaanota filate warri cuubbaman hundumtu Kiristoos wajjin tokko ta'anii jiran. Kaleessa waggaa 5,500 seexana wajjin tokko ta'anii turre Waaqayyoon garuu warra cuubbaraan tokko nu taasise galanni ulfinni isaa haa ta'u. Hundumtuu tokko ta'aniiru. Amma gabaabsinee ilaalla. Sa'aatiin keenya bal'aa waan ta'eef sa'aatiin bal'aa waan hin qabneef Waaqayyo wajjin tokko ta'uudhaaf maaltu barbaachisa? Kanaasin cuubbaraan Kiristoos wajjin tokko ta'anii argatee Waaqayyo wajjin tokko ta'uudhaaf kan nu barbaachisu maalidha? Qabeenya Kiristoos fayyadamuudha. Qabeenyi Kiristoos immoo maalidha gaafa jenne maatii Waaqayyo gaabbii galuudha. Yaa maatii Waaqayyo har'aan kiristaani dhabamee miti. Kiristaana gaabbiidhaan jira dhabame malee. Kiristaani mana kiristaana keessa naxalaa uffatee deddeebi'u dhabamee miti. Kiristaani kana dhabamee miti. Kiristaana gaabbii jireenya gaabbii hin jiraanne dhabame malee. Namni gaabbii hin galle namni gaabbiidhaan hin jiraanne jireenyi isaa du'aadha. Maalidha? Du'aadha. Kanaaf namni Kiristoos wajjin tokko ta'uu danda'u. Namni Kiristoos wajjin jiraachuu danda'u. Namni Kiristoos wajjin deddeebi'uu danda'u. Namni Waaqayyo wajjin cuubbamee wajjin tokko ta'uu danda'u. Qabeenya Kiristoos fayyadamuudha. Qabeenyi isaa immoo gaabbiidha. Namni jireenya isaa keessatti gaabbii galuu qaba. Waaqayyoon cubbuu hojjetinaa hin jenne. Namni akka cubbuu hojjetu Waaqayyoon beeka. Beeka moo hin beeku? Beeka moo hin beeku? Beeka garuu saamunaa cubbuu keenya kan ta'e dhiqannaa keenyaaf sababa kan ta'e hundi keenya nama haaraa ta'uudhaaf sababa kan ta'e kan nurraa dhiqu qorichi keenya madaa keenya kan nu fayyisu dirqamaaf dirqamni cuubbaa erga cuubbamne jireenya gaabbii qabaachuudha. Har'a meeqa gamtuu gaabbii galaa? Yaa saba Waaqayyo. Kaleessa yeroo hundumaayyuu qaamni keenya hundumti keenya hin beekne dhugaa gaafa dubbanne qaama keenya osoo inni qasin torbee tokko gaafa guunne qaamni keenya foolii nutti kenne jenna. Hin jenne moo hin jennu? Hin jenna bar foolii nutti kenne qaamni keenya jenna. Garuuyyuu lubbuun keenya waggaa tokko guutuu waggaa yookaan guyyaa 365 guutuu osoo gaabbii hin galin osoo hin dhiqatin namni jiraatu namni gaabbii hin galle Kiristoos wajjin tokko ta'uu hin danda'u. Namni Kiristoos wajjin tokko ta'uu danda'u cuubbaadhaan akkuma jenne gaabbiidha. Kanaafiyyuu namni gaabbii galuuf barbaachisaadha. Namni jireenya gaabbii qabaachuutu barbaachisaadha. Maal jedhe Waaqayyoon gooftaan mucaan koo badee ture narraa adda bahee ture narraa dhiisee ture badee ture amma garuu Waaqayyoof galanni haa ta'u argameera du'ee ture ka'ee jira jedha. Namni Waaqayyo irraa adda bahee namni mana kiristaana keessa adda bahee namni Kiristoos irraa adda bahee du'aadha. Namni gaabbiin galle du'aadha. Kanaaf anaaf sinarra gaabbiin keenya maal fakkaata? Gaabbii eenyutu gala? Doktora samii kan ta'e Waaqayyoon kan nuuf kenne abbaa gaabbii eenyutu qaba laata? Namni ayyaanni cuubbaa gaafa dhufu ayyaanni qulqullicha Gabriel gaafa dhufu mana keenya dhiqannee dibannee fuula gaarii uffannee kara mana kiristaanaatti dhufna. Laphee keenyaan dhufnee gaabbii gallee lubbuu keenyaaf yoom waan gaarii hojjenne laata? Kun hunduma keenyaaf gaafadha. Kanaaf iyyuu jedhu samaa qabu. Miilan deddeebuu caala lapheen deddeebuutu barbaachisa. Dhufuu caalaatti gaabbiidhaan deddeebuutu barbaachisa. Namni cubbuu hojjenne jiru cubbuu keenyaaf garuu gaabbii galuun barbaachisa. Kanaaf Kiristoos wajjin tokko ta'uudhaaf gaabbiin barbaachisa. Inni biroo Kiristoos wajjin tokko ta'uudhaaf namni maal godha gaafa jenne 10 keessa tokko kennuu qaba. Yaa keessa meeqa kennuu qaba? 10 keessa tokko kennuu qaba. Yaa maatii Waaqayyo. Amma namni tokko abbaa warraa fi haadha warraa argatanii gidduu isaaniitti argamu. Daa'ima miti mucaadha yookaan immoo mucayyoo argamu. Inni sun maal jedhee waamama? Qabeenya isa sanaa yookaan immoo qabeenya abbaa warraa fi haadha warraa isaan lamaan sana jedhee waamama. Mucaan sun isaan irraa dhalachuudhaan maqaa isaatiin yeroo waamamu maatii sanitti qabeenyadha. Qaama maatii sanii jedhama. Garuu iyyuu mucaan sun qabeenya maatii itti fayyadamuudhaaf maatii wajjin jiraachuudhaaf mucaa san kan isa barbaachisu jireenya abbaa saniif ejejamee abbaa isa wajjin jiraachuu qaba. Kanaaf nuti illee mucummaa Sillaasee irraa erga dhalanne erga cuubbaadhaan Waaqa wajjin tokko taane inni nu barbaachisu 10 keessaa tokko kennuuf dirqama keenyadha. Fedhii miti mirgaa miti. Waaqayyoon maal jedhamu macaafa raayicha mirgaas boqonnaa 9 gubbaa 10 keessa tokko namni hin kennine Waaqayyoon na hattanii jirtanii jedha. Maal godhanii jirtanii? Nu Waaqayyo namni laataadha. Nuti Waaqayyo hataan jiru laata. Sa'aatii 24 keessa sa'aatii 2 walakkaan kan Waaqayyo osoo ta'ee jiru. Sagalee Waaqayyo osoo dhaggeeffachaa jiru. Hojii keenya nuti dabarsaan jiru laata. Qabeenya keenya keessaa kuntaala 10 kan galchuu keessaa tokko eenyutu mana Waaqayyooti faarsa godha laata. Eenyutu beelaa ittiin nyaachisa laata. Eenyutu waan gaarii ittiin hojjeta laata. Hunduma keenya Waaqayyo wajjin tokko ta'uudhaaf dirqama
kan waaqayyo nu ajaje abboommii isaa keessaa kudhan keessa tokko kennuun dirqamaadha. Yoo kudhan hin kennine waaqayyoon mee nuti qotiyoo qabanne dabaree gaafatamu qotiyoo godhannee waan midhaaniif barbaachisanii qabannee kara lafaatti baane gaafa facaasnu aduun kan eenyuti? Aduun kan eenyuti? Kan waaqayyooti. Mitiree roobni kan eenyuti? Kan waaqayyooti. Qilleensi kan eenyuti? Amma nuyi facaasne malee aduu ittiin baase, aduu isa itti baase, rooba isa itti baase, qilleensa isa itti baase. Kanaaf namni tokko lafa hirtaa yookaan immoo walitti gaafa namaan qotu qabeenya fidee gaafa walitti qotu walakkaa addaan qoodatamiree meeqamee ookuudhaan ta'e meeqamee qoodataa? Shashan qoodata. Silaa amma nuti facaasne hin dadhabne waan immoo aduu itti baase qilleensa itti fide rooba itti roobe itti qoodachuu hin qabnu. Hin qabnu. Waan immoo lakkii ijoollee koo isin hin miidhu. Isin harka sagal fudhadhaati. Naa kennaayi. Tokko naa kennaayi. Namni kana hin kennine Kiristoos irraa mucummaan qabu. Mana kiristaana keessa gahee hin qabu. Waaqayyo irra gahee hin qabu. Yaa saba Waaqayyo. Sammuu ittiin kennu kan nu kenne eenyudha? Eenyudha inni? Harka kan nu kenne eenyudha? Miila kan nu kenne eenyudha? Amma namni tokko nama namaanii dadhabee tanan dafqee tanan fide dafqa kiyyaanaan fide dafqa keenya kanaaf hunda kan nu kenne eenyudha? Fayyaa kan nu kenne eenyudha? Waaqayyo silaa hundumti kan isaati. Inni hundaa fudhachuu danda'a. Gaaruuyyuu kudhan keessa tokko kennaa nanatinaa'e nasaamtanii jirtanii jecha. Kanaafiyyuu warroonni waaqayyoon isaan nu dhiisne kara Kiristoos deebine kudhan keessa tokko baasuun dirqama keenyadha. Inni biraaf inni dhumaa waaqayyo wajjin tokko ta'uudhaaf namni miilaan deddeebi'uu osoo hin ta'in foon ofii waaqayyo nyaachuudhaaf. Waan sana jaabu waan tokko yoo kan dubbadhee xumuruu yaadu. Namni gaafa namni tokko amantaa jijjiiru gaafa namni tokko as keessa bahu hundumti namaan dinqisiifama. Nama dinqisiisaa himu. Mee dubbadha nama dinqisiisaa. Namni amantaa jijjiiru nama dinqisiisu bara. Waaqayyoon hin dinqisiifanne abboonni qulqulloota hin dinqisiifanne maal dinqisiifatan? Nama amantaa jijjiiru caalaa nama mana kiristaana keessa waggaa 10 waggaa 20 waggaa 5 waggaa 6 deddeebi'ee jiraatee qiddaasee qaddasee jiraatee osoo guyyaa tokko Kiristoos wajjin tokko hin ta'in osoo guyyaa tokko jireenyaaf kan ta'u fooniif dhiiga waaqayyoo fudhati nama as keessa gara biyyeetti dabalameetu nama ajaa'iba malee. Anaasiin har'a mana amantaa garuu ni hoggaame. Dargaggoon dargaggeeyyiin maanguddoo erga mana amantaa ni hoggaame. Guyyaa kam immoo waaqayyoon tokko taane guyyaa kam qorromne nama qorromuu farda dha'uu dhufaa jirra malee naxalaa uffannee dhufaa jirra malee jireenya of keessaa hin qabnu maaliif? Namni waan kamis hojjetee dhiise, dadhabee dhiise, soomee dhiise, jaabbi galee dhiise yoo hin qorrobin yoo dhiiga foon gooftaa hin nyaatin inni jireenya of keessaa hin qabu. Homaa amantaa biraadha nama wanni adda isa baasu maaliif? Namni foon dhiiga koo nyaate jireenya qaba. Kan hin nyaanne jireenya hin qabu bakka. Jireenya kan qabu immoo ganamas qiddaasedhaan abboonni keenya galgalas ganamas yeroo hundumaa waggaatti yeroo hundumaa qiddaasee foon ofii waaqayyoon qophaa. Nuti garuu guyyaa kam qorrofnee beeku. Nuti garuu guyyaa kam mushurraa waaqayyoo taanee beeku. Nuti garuu guyyaa kam Kiristoos wajjin tokko taanee beekna laata? Of taasisuu qabna bara. Kanaaf bari namni ashawwaarra waan dhaabateef lolaa yoo dhufee fudhatee deemu. Namni amantaa dhabu waaqa wajjin tokko waan hin taaneef qorumsi xiqqoon gaafa dhufu. Hukumni mataa xiqqisuma gaafa waraata lakka amantaan jijjiira. Maal labadii qabu? Raajira baru hin ba'a jireera waaqayyo hin ba'a. Garuu warri jirru warri as keessa deddeebi'aa jirru miila immoo lapheedhaan deebi'aa jirra. Naxalaa uffannee deebi'aa irra moo dhuguma waaqa wajjin tokko ta'aa jirra. Kaleessa gaafiin keenya maal jechaa turre? Maa hin qorrobin haraa abbaa gaabbii afaan kiyya nagasuu qabu. Qeesiin afaan Amaariffaa beeka. Qiddaaseen Amaariffaadha. Barumsi Amaariffaadha. Ishii har'a immoo sila afaan Oromooti akka cuuphamne akka hin qorrobne akka gaabbiin galle maatu hin qabu. Yaa saba Waaqayyo Waaqayyoon maal jedhamu yoo hin qorrobin hin duutanii jireenya hin qabdan bakka jireenya hin qabnu erga ta'e qorrobuun dirqama birriin barbaadu baru fira nurraan barbaadu namni hojjetaa mootummaa ta'uudhaaf bakka wayii galuudhaaf firaan birriidhaan galu fooniif dhiiga waaqayyoo nyaachuudhaaf garuu birrii nurraan barbaadu maaliif maanguddoon abboonni haadholiin keenya maanguddoon keenya fooniif dhiiga waaqayyootti dhiyaachuu qabnu qorrobuun qabnu qeesiif daaqonii bichaa qorrobaa. Namni jireenya Kiristoos wajjin jiraachuudhaaf yoo hin qorrobiniin gatiin qabu, barsiisuun gatiin qabu, faarfachuun gatiin qabu. Jireenya kan ta'e garuu foonii fi dhiiga waaqayyoo nyaachuun dirqama keenyadha.
Kanaaf walumaa galatti namni waggoota mana kiristaana keessa deddeebi'ee caala guyyaa kam lapheedhaan mana kiristaana keessa akka deddeebi'u beekuun dirqama. Dargaggoon keenya, haadholiin keenya, maanguddoo keenya deddeebi'uu keenya caala nageenyi kan argamu, fayyaan kan argamu, gammachuun lubbuu bara bara kan argamu namni Kiristoos wajjin tokko ta'uudhaaf fooniif dhiiga isaa nyaachuu qaba. Namoonni nyaanni jedhan bahanii jiran keenya miti kan Kiristoos miti akkas jira. Ergaa Yohaannis jalqaba boqonnaa 2:9 gubbaatti sa'aatu jabbii keessa bahe malee saanni maal keessa hin baane jabbii keessa hin baane. Saa kan jedhame mana amantaa kanaadha tawaahidoo keessa warra baantu bahe malee tawaahidoon isaan keessa hin baane. Tawaahidoo amantaa kana kan hundeesse guyyaa jimaataa qaraanioo gubbaa olee kan hundeesse waaqa ardiin samii galanni bilbilli isaa haa ta'u. Kanaafiyyuu maal jedhe Waaqayyoon foon nyaadhaa dhiiga koo dhugaa jireenya qabu seera koo eegaa jedhu. Ergaa Phaawulos maal jedhe iddoo seerri hin jirretti cubbuun du'aadha jedhu. Iddoo gaabbiin hin jirretti cubbuun du'aadha. Iddoo godhan kennuun hin jirre godhan kennu tokko kennuun hin jirretti cubbuun du'aadha. Iddoo dhiiga foon gooftaan nyaatetti cubbuun du'aadha. Nama nisii kabaju, nama taabota Waaqayyoo ajjabu, nama naxalaa uffatee deddeebi'u, nama akkasiin deddeebi'u manni kiristaanaaf qaama miti. Qaama mana kiristaanaa kan jedhe gaabbii kan galu, jireenya gaabbii kan qabaatu, kan mana kiristaana keessa dhugaadhaan deddeebi'u, kan lapheedhaan kan fooniif dhiiga Waaqayyoo yookaan immoo kan qorrofu yoo ta'e malee kiristaanni naxalaa uffatee deddeebi'u addunyaa irra guuteera. Isa ta'uu hin barbaadu. Kanaaf walumaa galatti namni sooma mana kiristaana keessaa soomni guddaan sooma Faasigaati. Guyyaa meeqa soomama? Guyyaa 55 midire waan sin ajaa'ibu nam guyyaa 55 soome guyyaa 55 guutuu soome sagalee dadhabee guyyaa dhumaa garuu kan inni soome kana ittiin hiikuuf hin yaadu hunduma keenya bira kan jiru maalidha? Foon Waaqayyooti moo foon biyya lafaati? Mee foon kamiin ni hiikarra? Hundee sooma dhufu akka soomni sun guyyaa 55 soomne guyyaa takkaa soomni keenya nu harkaa kufeera. Odoo gatiin argatiin banneen namni guyyaa 55 laphee isaa goggosee soome miila isaa jabeessee sagalee kadhannaatti bo'ee dafqee du'e guyyaa dhumaa sana qorrobee waaqa wajjin tokko osoo hin ta'in foon biyya lafaatiin foon beelladaatiin kokkee isaa jiifata. Inni kun Kiristoos irraa gatiin qaba. Namni hundumtuu soomuun gaabbii booda kan barbaachisu fooniif dhiiga Waaqayyoo nyaamaatti waaqabu. Soomni keenya dhiiga foon Waaqayyootiin tokko ta'a. Dirqama namni kanaan goone Kiristoos tokko ta'uu hin danda'u. Kanaafiyyuu guyyaa har'aatti ayyaana kana kan kabajnu Waaqayyoon kan nuti cuubbame nuti cuubbaadhaan Kiristoos uffanneerra. Foon isaa dhasuudhaan isa wajjin tokko taaneerra waan ta'eef Waaqayyoon tokko nu taasise galanni bilbilli isaaf haa ta'u. Egaa Waaqayyo abbaan keenya nama dhaga'e bichaa miti. Kan dhagaan addunyaan guutuu hin dhagaa. Namni hundumtuu hin dhagaa. Nama dhaga'u miti. Nama hojiitti hiikudha. Nama qorrobudha. Nama gaabbii galuudha. Nama seera Waaqayyoo eeguudha. Nama mana kiristaana keessa akka ajaja Waaqayyootti deddeebi'uudha. Namni kana godhee argame Waaqa wajjin tokkodha. Namni kana goone garuu deddeebi'uun isaa, dadhabuun isaa, hojii dhaabuun isaa, dhukkubsuun isaa Waaqa biratti gatii hin qabu. Kanaafiyyuu akka walii galaatti biyyi keenya biyya nagaatiin, sabni keenya saba nagaatiin, uummanni keenya uummata eebbifamaadha. Garuuyyuu Waaqa wajjin ammallee tokko hin taane waliin agarre namni Waaqa waliin agarre immoo jiraachuu waan hin dandeenyeef namni duuti waan hin hafneef erga duune immoo fooniif dhiiga Waaqayyoo nyaachuun dirqamaadha. Galanni